Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 warri chaanaalii kennaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, yaada nuuf kennaa akka gara chaanaalii kiyyaatti dabalamtan kabajaan isin gaafadhaa. Ammallee qophiin keenya hin dhumanne. Dhimmi har'aan tana irratti haasa'u jirru dhimma rakkina tokkoon keenya qabnu, rakkina qubee afaan Oromoo sirreessinee qubeessinee barreessuu dadhabuu keenya akkamitti furamaa waan jedhurraa barsiisaa ogeessa afaan Oromoo barsiisaa Huseen Baanataa wajjin kutaa sadaffaa qabadhee isinitti deebi'ee jira. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan gamanumaa isin affeeraa. Barsiisaa ammallee gammuma keessanitti deebi'aa. Mee afaanuma Oromooti hadha sagantaan keenya kutaa tokkorraa kaafnee hanga kutaa sadaffaatti afaanuma Oromooti. Rakkoo ofii kiyyaa qaburraayi fakkeenyaa fi barnoota haga takka baradhee biyya kiyyarraa bahee rakkinni biyyarraa namni hunduu bahuu fi wama lama qofa. Lamaanuu ammoo bu'uurrisii tokko. Tokkoffaa namuu yookaanii fi haala siyaasaatiif biyyarraa haa bahu yookaaniif haala rakkina jireenya isaa jijjiirachuuf biyyarraa haa bahu. Wanti jireenya jijjiirachuu isa dhoggelleen rakkina gabrummaati. Jireenya jijjiirachuuf biyyaa baate siin jechuun hin danda'amu. Rakkoon ati biyyaa baateef mallaqa iyyuu dalaguu yoo ka biyyaa baatu taate rakkoon biyya keessa mallaqa dalaguu ilmaan Oromoo dhoorge rakkoo siyaasaati. Rakkoo mootummaalee abbaa irraa biyyattii impaayera Itoophiyaa san keessatti jiru. Isinis carraan isin mudatee ogummaa jaalattan, ogummaa itti dadhabdanii barattanii yuunivarsiitii irraa giraajeetii ittiin eebbifamtanii jettan dhiiftanii biraa baatan rakkoo makan. Ammootu akkuma keessan kana namni biyyaa bahee ilmaan biyya alaatti horee ilmaan isaa afaan dhaloota isaa afaan abbaa isaa barachuu dadhabanii osoo ka alatti dhalate qofa iyyuu hin taane ka biyyarraa dhaloonnummaan qubee kun yuunivarsiitii irraa bahee baqatee kun kutaa gadaanaa irraa bahee baqatee biyya namaa keessa jiru kun yoo carraa argattan akkamitti mee ogummaa afaanii qabdan kana akkamitti barsiisuu barbaaddan? Okay, galatoomii kun waan guddaadha. Amma akkuma dura kaasne warri biyya keessa jiran akka maleenis haga kaalkulamiin barnootaa sun fooyya'ee haalli marri mijatee jedhutti rakkuma isaa wajjiinuu akka sanitti waa carraa waa barachuu qabu akkasumatti itti fufuu danda'anii inni warri biyya ormaa keessatti dhalatanis ta'ee yeroo dheeraa Oromiyaa irraa baanii yeroo afaan Oromootu haga nama bal'atiifa biyya irraa kan baantu jira namoonni gurguddaan jechuudha. Warri kun afaan isaaniitiif fedhii qabaachuu qabu. Akkuma amma uffannaa aadaa Oromoo uffannee seenaa Oromoo gootota Oromoo maalii faarsinu kana bu'uurri afaan. Amma biyya keessa amma keessa jiru kana olaalle ijoolleen Kiswaahilii sirriitti beekti. Kiswaahiliin sirriitti galaaf haasa'u marrattu jechuudha. Ati barreeffama wayyuu haa ta'u. Haasa'u marrattu amma ijoollee tokko amma afaan Oromootiin ibsi jetteeni waa ibsadhu jetteeni fi Kiswaahilii waa ibsadhu jetteeni Kiswaahilii irra sirriitti ibsan. Maaliif afaan Kiswaahiliitiif irra xiyyeeffannaa kennan jechuudha. Kuni maalinni barnoota akkaataa isaan kutatti barsiisan qulqullina qaba. Ka'umsi isaanii sun qulqullina waan qabuuf ijoolleen afaan barattu hunda caala waan manatti afaan dhaloota isaanii afaan itti hiikkatan caala afaan Kiswaahilii sirriitti dubbatu jechuudha. Kanaaf asirratti xiyyeeffannaan guddaan xiyyeeffannaan maatii xiyyeeffannaa kennuufii qaba ofumaa isaatii dura jechuudha. Mana keessatti sirriitti dubbima afaan Oromootii yoo akka isaan sirriitti danda'an gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa afaan Oromoo sirriitti dubbachuu danda'an sirriitti ama ijoollee wayii gaaf tokko asitti bona jechuun maal jechuu birraa jechuun maal jechuu jennaan hin beekne. Muka jechuun maal jechuu jennaan hin beekne. Amma inni jechootuma yoo hin beekan ijoolleen amma biyya kana dhalatanii guddatan jechuudha. Jechoota afaan Oromootu hin beekan. Kanaaf baay'isanii illee dubbachuu wanti isaan dadhabaniif rakkoo kanarraa jechuudha. Kanaaf amma fedhii yoo jiraate akkuma sila sii kaase karaa hedduun barachuu danda'a. An dhugaa rabbi waan tokko yaadee ture. Diqoo humnaatu diqoo rakkise malee
barruun amma qopheesse suni namni fedhii qabu dhugumatti jechuudha afaan Oromoo barachuuf fedhii qabu yoo kitaaba sanitti kitaaba yookaan immoo handaawutii sanitti yoo fayyadame sirriitti afaan Oromoo barachuu ni danda'a. Seera afaan Oromoo achi keessatti wanta ijoo ta'anii fi karaa salphaa ta'een afaan Oromoo barachuu dandeettu bifa sanaa kitaaba fuula naannoo 40 wayii ta'u akkas qopheessee illee inumaa piriintii wayii tokko saampilii illee baasee na bira jira jechuudha. Kanaaf namni fedhii qaba. Inumaayyuu yeroo tokko yoo namni uummanni waan fedhii qabu taate duplikeetii iyyuu godhee baay'isee bifa gurgurtaatiin dhiyeessuuf illee yeroo itti jedhullee jira jechuudha. Kanaaf namni fedhii qaba yoo jiraate ani inumaayyuu fedhiidhaan illee kennaaf waan san namni fedhii yoo jiraate jechuudha. Kan biraa immoo kan namni yoo fedhii qabaate akkuma sila siin jedhe carraa lamaan gargaaruu hin danda'a. Fedhii namni qabu yoo jiraate yeroo kamiyyuu volantariidhaan bakka haala mijeessinee barsiisuuf jechuudha. Hawaasa itti dhiyoo jiru jechuudha qaamaan bira jiru. Ammayyuu fakkeenyaaf kan gargaaraa jiru jira jechuudha. Volantariidhaan ijoollee mana madrasaatitti baratan quraana baratan achitti waqtii afaan Oromoo torbaanitti yeroo lama jechuudha. Sa'aatii tokkoof sanbata guddaa fi xiqqaa ammayyuu sa'aatii 9 booda sila sagantaa san tureyyuu. Kanaaf ani fedhii akkasii qaba. Bakka hundattuyyuu amma bakka itti ijoolleen Oromoo wal geettetti yookaan fedhii qabaatan taate ani gargaaruudhaan volontarii fedhii qaba jechuudha. Maal jennaan ogummaa kiyyallee waan ta'eef jechuudha. Hedduu galatoomaa dhiibbaan gara hedduun jira. Dhimma afaan Oromoo dubbachuu barreessuu dadhabuun waan biraa ta'ee dubbachuu dadhabuun duubaan dhufu jira. Dubbachuu dadhabuun biyya ormaa qofa keessatti osoo hin taane biyyuma itti dhalanne keessatti haati manaatiif abbaan manaa yeroo isaan afaan ofii dhiisaniiti afaan Oromaa afaan Amaaraa afaan biyyaatis haa ta'u afaan ittiin dubbatanii afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhantu afaan sana. Afaan Amaaraatiin dubbataniiti afaan Oromoo reediyoo cabsaaleen. Yeroo laal afaan kan kee dhiisee jaarsaaf jaartiin afaan ofii dhiiftee afaan Amaaraatiin haasoftu agarta. Yeroo karaa gubbatti afaan kan ofii dhiisanii afaan Amaaraatiin haasan agarta. Keessattuu naannawa bu'uuraalee wanti geejjiba garaagaraa kanneen keessatti namni afaan Oromootis dubbatu tokkollee arguu hin dandeettu. Kun dhiibbaa guddaa geggeessaa jira. Biyya alaattis yoo fudhatte fakkeenyaaf biyyuma keessa jirru biyyuma ollaa Itoophiyaa kana keessa ilmaanummaan Oromoo warri lafa kana keessa jiraatan warri lafa kanatti dhalatanii asii guddatan warra afaan Oromoo jecha lama sadii si deebisuu hin dandeenye gara Kiswaahiliitti si harkaa fiigu agartu jira. Kana dhiibbaan eessarraa jalqabame kana hoo kamitti furama? Sirri dhagaafin kuni maatirra tokkoon kan bakka kanatti amma beektaa yeroo baay'ee sabboonummaa Oromummaa jenna malee eessaa ka Oromummaanis eessaa ka sabboonummaas aadaa kan kee barsiisuunis afaan kan kee barsiisuunillee manni barnootaa guddaan inni bu'uuraan mana maatii jechuudha haadhaaf abbaa irraa ka'a. Haadhaaf abbaan mana keessatti jechuudha amma ijoollee yeroo Kiswaahilii illee baratan homaa rakkoo qabu, Ingiliffas yoo baratan homaa rakkoo qabu, afaan biraa akkasuma afaan Arabii illee baratan homaa rakkoo qabu. Garuu immoo afaan addunyaa kamiin keessattuu addunyaa tana keessattuu jechuudha. Uummanni afaan isaatii dursan kennin hin jiru. Osoo afaan fedhee baratuyyuu afaan ofiitiif immoo afaan dhalootaatiif dursa laatan. Dursa laatanii afaan dhalootaa baratanii achi booda immoo afaan biroo dabalatan jechuudha. Amma Oromoo yoo ilaalte keessaa ijoolleen lafa baqaa jiran kun afaan dhalootaa dhiisanii afaan biraa yookaan afaan lammaffaa afaan sadaffaatti fiiguun kun yookaan immoo isaan immoo waa ibsachuu salphachuu fi kun maalirraa madda dadhabina maatii irraa madda. Maatiin mana keessatti waan ofii isaa beeku jechuudha. Yoo xiqqaatimee karaa amma afaan beekuu fi waa'ee afaanii beekuun tokko miti. Afaan namni kamiyyuu ni beeka. Namni Oromoo ta'e dhalate tokko afaan isaa ni beeka. Garuu waa'ee afaanii seera afaanii seerluga afaanii caasima afaanii namni hundi hin beeku. Kan barate qofa beeka jechuudha. Yoomamee kan barate kanayyuu kan saayinsii kanayyuu yoo kan dadhabnu taate afaan mana keessatti jechuudha. Ijoolleen sirriitti afaan Oromoo akka kominikeet gootu gochuu dadhabuun dadhabina maatiiti. Amma ijoolleen maaliif afaan Kiswahilii sirriitti danda'u? Karikulamiin barnootaallee baay'ee jabaa kan biyya kanaa jechuudha. Kutaa keessatti akkaataa isaan barnoota ittiin kennanii fi xiyyeeffannaan isaan akka barattoonni sun afaan sana baratan godhuuf barsiisonni xiyyeeffannaa isaan kennan adda jechuudha.
Kanarraa kan ka'e ijoolleen maaliif amma yeroo baay'ee amma biyya keessatti barachuun mirgaadha waan jiru tokko jira. Barachuun mirga. Barsiisaan ijoolleen yoo waa wallaaltee yoo hojii manaa hin dalagin akkana hin tuqu. Dur yoo seenaa dhageenyu yeroo dargii keessa jecha takka hojii manaa sii kennanii yoo ati jecha sana wallaalte sireebanii si'adanii maatii fiddaa waa hedduu waan geettuu fi dirqama waan alashitee dhuftaan. Amma fedhaa kan keetii barachuun fedha waan jedhameef hojii manaa kennameef osoo fuula gara hin galchine dareetti deebi'a. Oo maaliif hin hojjenne otiin jettee mataa sitti dhaabaa jechuudha. Maal jennaan fedha waa ati jetteeniif. Inni kunillee rakkoo fidaa dhufe jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan kun akka waliigalaatitti ani gabaabumatti deebiin gaafii gaafatteef maatii dadhabinaa jiru. Maatiin bari yoo xiqqaate abbaa caadaa ni beeka. Abbaa caadaa mayyuu amma ijoollee maatii namni mana barsiisee amma kan Ingiliffaa olaaltee itti kan mana keessa fannisaa hin qabne hin jiru amma baay'ee olaalte namni ijoollee qabu jechuudha. Garuu immoo afaan Oromoo kama ABCD kana abbaa caadaadhaan namni barsiisee ijoolleen isaa abbaa caadaa beektu yoo lakkoofte yoo daataadhaan laalte hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan maatii biratti. Hedduu galatoomaa yaada bal'aa naa kaaftanii gaafiif deebii kiyyaallee gara xumuraatti deemutti jira. Mee kitaaba tokko barreessitanii baastanii maxxansitanii jirtanii akkuma dura dubbadhe ni beekaa. Kitaabalee ammallee kan biraa hedduu bu'uura qubee afaan Oromoo barachuudhaaf jechoota afaan Oromoo barachuudhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e. Ka ammaan tana barreessitanii lafa jiru kun hoomee waan akkamiitiif nama qarqaara? Mee haala akkamiitiin isin qarqaaraniitiin akka kitaabni sun maxxanfamee Oromoo rakkinna kana qabu cufa bira akka ga'u feetame haala akkamiitiin osoo isin qarqaaranii osoo carraa argattanii haala akkamiitiin akka isin qarqaaramee kitaabni sun bahee Oromoo idil addunyaa guutuu haga biyyaattis gahu barbaaddan. Kitaabni suni baay'ee bareeda. Amma kitaabni suni amma kitaaba dabballee jettee amma toltuu tubaa qopheessu tokko argitee jiraatte kitaaba ijoolleen ittiin baratan. Kitaabni suni fakkii wajjin wal qabata. Amma warri adiin kun akkamitti barnoota keessaa afaan isaanii ijoolleen sirriitti akka hawwattu fayyadamanii suuraa fayyadaman. Keessaa jalqabarraa gara amma namni ijoolleen amma burtukaana jechuudha. Burtukaana ni beekti. Garuu immoo jecha burtukaana jedhu sana barreessu hin beektu. Kanaaf burtukaana sanallee suuraa waan beektuufi burtukaana itti dubbisuun ni salphataaf. Kanaaf tokko isa kitaaba san keessatti fakkiidhaan illee taa'eera jechuudha. Osoo danda'amee gara fuulduraatti waan akkasiillee yaada inni qabaa jettuma yaalla. Garuu qabiyyeen kitaaba sanii jalqabarraa kaastee abbaa caadaa irraa seera afaan Oromoo akkamitti tartiibaan akka ati afaan Oromoo ijaaramu. Yookaan immoo ijaarsa afaan Oromoo jechuudha. Abbaa caadaa irraa ka'ee qubee gurguddaa xixiqqaa dubbachiisuu dubbifamaa sagaleen akkamitti walitti dhufee jecha akka ta'u jechi walitti dhufee akkamitti hima akka ta'u himni seerri hima keessa seerri akkamii akka jiru sagalee ijaaruudhaa fi sagaleen maa jechuun maali kanneen ibsa gaggabaabaa wajjin jechuudha karaa salphaatti nama hubatamuu danda'uun hamma keeyyata bira darbeetu haga barreeffama gabaabaa jechuudha. Barreeffamni gabaabaan amma keeyyata irraa ijaarama keeyyata sadii keeyyata lama haga sadii irraa ijaarama. Kanaaf bifa sanaan qophaa'ee jechuudha kitaabichi sun. Namni fedhii qabu yoo jiraate amma bifa maxxansaatiin yoo ta'u waati keessaa namni fedhii qabu yoo jiraate isaan piriintii godhanii bifa wonniitiin jechuudha. Yoo bifa handaa'ootiitiin amma keessaa ijoollee anama gama tokko amma karoorri an qabu ijoollee madrasaa naannoo madrasaatitti baratan ijoollee Oromoo amma Kaalifoorniyaatti argadhee jira ijoollee akkasii ijoollee Oromoo qofa kan madrasaa barattu jechuudha. Amma ijoollee san irratti hojjechuu jira. Ijoollee sanii amma mana barnootaa keessatti illee waan baratanii fi haalli fudhannaa isaanii baay'ee natti tola. Aktiiviidha ijoolleen sitti tolanii jechuudha. Amma isa biratti immoo amma mana keessaa gargaarsa otoo qabaatanii baay'ee taalentiidha taatee jechuudha. Ijoolleen jechuun afaan sirriitti barachuu danda'anii jechuudha. Kanaaf amma yoo ilaaltame yeroo baay'ee bitta amma nu akka hawaasaatti illee laafina guddaa qabna. Amma Sumaalee yoo fudhatte Sumaaleen kompiitara jechuudha. Barnoota akkaawuntii maalii waan garaagaraa afaan isaaniitiin dhiyeessanii salphatti ittiin baratanii carraa hojii baay'ee ittiin argatan jechuudha. Afaan isaanii guddisuu barbaadan. Akkuma sana immoo afaan Oromoolee as keessatti akka beeknu miidiyaa ijoolleen as keessaa miidiyaa irraa barreeffama garaagaraa kan miidiyaan darbu dubbisuu
afaan Oromoo waan tokko barreessanii ergaa isaanii dabarfachuu akka danda'an sooshaal miidiyaa fayyadamuu akka danda'an karaa hedduun barachuu danda'an jechuudha. Kanaaf gama kanaan haga danda'an karoora qaba jechuudha gargaaruudhaaf. Karaa kitaabaatiin illee maxxansinee illee geessuunis ta'ee akkasumas immoo karaa chaanaaliitiin haala mijeessee akka baratan gochuudhaaf fedhii jira jechuudha. Hedduu galatoomaa barsiisaa Hussein waamicha kiyya kabajitanii istuudiyoo kiyya argamuu keessaniif guddaa isin galatoomfadhaa. Akkasumas hordoftoonni kiyya warri sagantaa kiyya hordoftan warri chaanaalii kiyya sabiskiraayib gootanii gara maatii kiyyaatti dabalamtanii fi warri hin dabalaminis dabalamaa jechaa gaafiif deebii barsiisaa Husseiniin waliin godhe gama kiyya kanumaan xumuraa waan dhaamatanii fi yaada hafe jedhu yoo qabaattan carraa fi dhumaa isiniif. Ayyee galatoomaa hordoftoonni Oro 360 baay'ee galatoomaa isiniin jira. Akkuma beekamu Oro 316 miidiyaadha. Akka miidiyaatitti carraa kana na mijeessee na waamee akkanatti intarvii waliin gochuu kiyyatti baay'ee gammadaa hedduu isaan galateeffadha. Hordoftoonnis asirratti ergaan dabarsuu barbaadu Oromoon kallattii hundaan jabaachuu qabu. Karaa yuutuubii, karaa sooshaal miidiyaa kanaan baay'ee jabaachuu qabna. Wal jajjabeessuu illee qabna jechuudha. Oro 316 akkuma miidiyaatitti hojjechaa jira jechuudha. Kana caalaa guddatee sagantaa afaan Oromoo irratti, aadaa Oromoo irratti, siyaasa Oromoo irratti, dinagdee Oromoo irratti wantoota baay'ee isin dhiyeessee akka hojjechuu danda'u karaa salphaan akka agarsiisuu dandeettaniif chaanaalii kana hordofuu, sabiskiraayib gochuu, koomentii gochuu, laayik, sheer gochuudhaan bira akka dhaabattan kabajaadhaan isin gaafadhaa. Oro 316 gara miidiyaatitti guddatee akka arginu abdii guddaa qabaa. Obboleessi keenya Usmaan Amboos sagantaa kana jabeessitee akka itti fuftu asumaan si dhaama. Jabaadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa isin jechuu barbaada. Hedduu galatoomaa akka yeroo biraatis walitti deebinee gama chaanaalii keessaniitiinis waan guddaa akka hojjettan abdii isinirraa qabaa. Hedduu galatoomaa.